Gaafa eebbatu murree gara balbalaatti gadi bahu baga gammadde jedhanii namni lamaa tokko afaan Amaaraatiin tokko immoo afaan Oromiffaatiin baga gammadde jedhanii na qabatan. Yoo na qabatan anduraa waan dhufu beeka waan ta'eef suuta jedhinan daddarbitiin seenaa jedhee itti seene. Gaafa itti seenu federaalaa iddoodhuma buufata isaanii achi keessa jiru wayitti nageessanii jalqaba erga na reebaniin booda fuudhanii gara biraatti na baasan. Inni kun hunduu hangana taanee miti amma kan dubbachuu qabaan. Hanga reebamne osoo hin taane waan itti reebamne illee nama nu reebes osoo beeknu hagana reebamne jechuun hin ulfaata. Kanaaf taateen guyyaa sanaa anaaf qaama kiyyaaf gaddas ta'u keessa kiyyatti gammachuu guddaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Maatii kan kee biroo miirri ture maayini egaa maatiin ati mucaan kiyya baratee eebbifamee boru hojii qabatee anas deebi'ee na gargaara jedhanii egaa maatiin hunduma keenya birayyuu wanti akkasii hin jira waan ta'eef guyyaa gammachuu isaaniitti guyyaa gammachuu keetitti egaa wanti akkasii mudatee maatii kan kee wajjin gammaddee gara manaatti deemuu soo qabdu egaa ati kan deemte gara mana hidhaatti maatii kan kee keessaallee namoonni si wajjin hidhamanis hin jiranii miirri maatii kan kee keessa ture maal fakkaatame? Egaa miirri maatii keessa ture miiruma Oromootiin wal fakkaataadha. Sababni isaa hundattuu galteedha. Akkuma tamma jette maatiilleen Muhammad gaaf sana eebbifamee dhufa jedhanii sagantaa yookaan waan ta'e wayii qopheessuudha malee kan isaan yaadanii eebbifamee achumaan butamee mana hidhaatti darbatama miti. Oromoon hedduullee gaafa sana akkuma eebbifamaa birootti eebbifamee achi ba'an na eega. Haa ta'uutii taateen guyyaa sana ta'e Oromoollee maatiillee qixuma naasise. Especially ittiin himne akka carraatti na eebbisiisuudhaaf obboleessi kee achi ture jira. Maatii keessaa namni waliin mari'attee hin jiru waa'ee dhimma kanaa? Nam tokko namni ittiin mari'adhe hin jiru. Maaf goote akkas? Wanti kana godheefi riiskii dhuunfaa koo fudhachuun barbaade. Yeroo hedduu namatti mari'annee argina irraa nama wajji waan goona jennee argina irraa waan wayii har'a dubbanneet borumtaa isaa uffatte argina. Daqiiqaa dubbanne sanaan of duratti argina namoota jaalannu hedduun. Inumaayyuu warroota hojii dubbadheeniyyuu dhiisee jedheen. Kun waan boru ijoolleen kunniin hin duune. Ifi maaliif akkas goote naan jennaan du'uu danda'a seenaa naa barreessaa jedhe jiru har'a lubbuudhaan. Du'uu danda'a seenaa naa barreessaa gaafa kana lakki wanti jedhamu keessaa dhufee jennaan isaanuma mataa isaaniitiin iyyuu dhiiseera jedhee sagantaa qopheesse akka dhuunfaa kootti. Sagantaa qopheesse sanaaf Muhammad sagantaa qopheesseera dhiise akka jedhutti hubatan. Maatiinis ta'ee eenyus waan Oromummaadhaaf hin ta'a jedhee anitti amane keessatti dhuunfaa kiyyatti waan fudhachuu qabutti dhuunfatti fudhadha malee maatii nama tokko nuu qabuun barbaadu. Eenyuyyuu akka dhuunfaa isaatti qooda Oromummaa isarraa eeggamu gochuu hin danda'a. Garuu akkuma ammareef jenne eebbifamee nu jijjiiraa maal wanti jedhamu sammuu namaa keessa waan tureef akkana godha odoo jette carraan lubbuudhaan hafuu baay'ee xiqqaadha. Egaa mee kan maatii haadhis nuti ati akka dhuunfaa kan keetitti egaa kutaa tokko haga 12tti barattee achi booddee immoo yuunivarsiitii waggaa 3 yookaan immoo waggaa 5 egaa barattee booddeedha guyyaa sanarra kan geette atis akkana ilma tokkootti akka nama tokkootti gara fuulduraatti baradhee fixee waan akkana hojjechuu barbaada jettee abdiin qabaatte miti akka ilma tokkootti ati noo guyyaa eebbaa kan keessan irratti murtee akkana fudhachuuf akkamitti murteessitame? Egaa dhugaa dubbachuudhaaf biyya Hacaaluu Hundeessaa akka barbaadetti konkolaataa ofii barbaade qabatee keessa hin deemin. Biyya hidhamtoonni ammas hidhamtoonni siyaasaa akka Jawaar Baqqalaa Garbaa Abdii Raggaasaa Koroneel Gammachuu hedduu isaanii tokko kam waamee kam akka dhiisu hin beeku. Warra hunduu warra hiree mataa dhuunfaa isaanii qaban. Biyya isaanii irratti kabajamanii jiraachuu hin dandeenye irratti Muhammad eebbifamee wanti addaan dhufaaf jedhee yaadu. Yookaan immoo har'a nyaadhee har'a buluu miti. Ani kan eebbifamuuf uummata kiyyaaf hojjechuudha taanaan guyyaa sana caalaa haqa uummata kiyyaa dubbachuudhaaf anaaf guyyaan addaa hin jiru. Guyyaanis wanti an godhes wal fakkaataadha waan uummata kiyyaaf barbaachisu hin dalage. Kaya kanaafuu ittiin gaabbitu jechuudha. Ittiin gaabbu.
Egachi hidhatti magaalaa Jimmaa keessatti hidhamte achi booddee immoo gara magaalaa biraatti geeffamte boodarra immoo dhiheenyuma kana gara Affaarii mana hidhaa Awaash Malkaa keessaa akka baatedha kan dhageenye. Mee gidiraan mana hidhaa keessatti sirraan qaqqabe maal inni nime? Ulamaan nu kaasuu dandeenya. Egaa gidiraan mana hidhaa ergaa Oromootatti makame kama Oromoota biraatiin wal fakkaataadha. Har'arratti dhugaa Rabbi harkaa nama fuudhuun hin danda'amu, nama harkaa garuu nama fuudhuun akka danda'amu uummanni kiyya bal'inaan natti mul'isiiseera. Sagaleellee argadhe. Of bira darbee gaafa namoota sagalee hin qabne yaadu mataan kiyya na dhukkuba. Taateen har'a ta'aaru osoo nama biraatiin ta'e na yaachisu ture. Afaanuma Oromoo si dubbachaa, an Oromoodhuma siin jedhaa. Cancala banatee rasaasa mataa keessa siyaasaa dhaqe harka mana sagaraa kana seenteen dhaqe achi waa nyaadhu. Harkuma mana sagaraa seente kanaan dhaqe waa nyaadhu. Even if rifeensa hin jiraan rifeensa keessatti dhugaa hin jiru lubbuudhaan jiru waan ta'eef haayilaandiidhaan keessaa guurre. Yeroo nuti akkana taanus kan nu laalaaru Oromoodhuma. Osoo diina taate diina jettaan afaan kee hin beeku, aadaa kee hin beeku, maalummaa kee hin beeku, diinatu kana na godhe jettee bifa diinaatiin itti duulta. Isa garuu akkam bulte jedhaa dhufeetiniin akka ati bulte sana odoo beeku akka ati bulin si godhu kana akkam goota. Isa bultii kee jibbu akkam goota Oromoodha garuu. Kanaaf wanti Oromoon mana hidhaa keessatti godhu ka dararamu Oromoo, ka dararu Oromoo, kan agabuu bulu Oromoo, kan quufee dhaabbatee gubbaa akka fedhe ta'aaru amma yeroo kanatti Oromoodha. Kuni waan haaluu qabnu tokko illee hin jiru. Oromoo yoo siin jedhu Oromoo isa haqaaf jiraatu, Oromoo isa ummataaf jiraatu, Oromoo isa Oromoo ta'e miti. Oromoo isa abbaa garaa ta'e, abbaa garaati. Dhiiga namaa lolaasaa, dhiiga namaa lafa nam'isiisaa, even bishaaniin dhiqatiin warra namaan jedhan. Ajaa'iba Rabbii an dhugama Rabbii lubbuu akkasii itti dhabne dhiiga akkasii gatii akkasii itti kaffalle deebinee bakka kana geenne ammas gatii akka kanaan kaffalle jedhee Oromoon tilmaameen beeku. Ta'us garuu uummanni keenya wal qabaachuu uf qabaachuu qabaataa waan mana hidhaa keessa jiru tokko lamaan dubbadhu osoo jette siif dubbadhee xumuruu hin danda'u. Yoo carraa argadhe yeroo biraan dubbadha. Waa'ee mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Mee akka dhuunfaatti sirra maaltu qaqqabame? Akka dhuunfaatti wanti namarra qaqqabu baay'eedha. Akka amma achi Jimmaa gaafa duraan reebichi OA'anii kan aariidhuma achi keessa turani kan natti bubbu'anii sanarraa kan ka'e immoo hanga mana hidhaa keessa turre mana tokko keessatti nama 78 hidhamnaa mana 3-4 jedhamtu tan kilaasa xiqqoo wayii keessa nama 30-40 hanga nama 80tti yeroo sanatti immoo baay'ee haalli isaallee waan akka garaa kaasaa uumamni kunniinis ture reebichi ture doorsisaan ture ati loojistikiidha jechuun ture inni kuni normaalii waanuma Oromoo biraarra illee qaqqabu. Waaqaaf haa galatu waan agaruu bakkeen na dhahanii yookaan immoo sammuun na hadoochan tokkollee hin jiru. Yoo siin jedhu bakkeen na cabsanii na naaffessan hin jiru. Miidhaan qaamaa sirra qaqqabe hin jiru. Miidhaan qaamaa guddaan hin jiru. Akkuma amma argaartu qinoo nagaa jira. Egaa baga Rabbiin nagaan si baasee asitti wal agarree jechuun barbaada. Wanti biraan wanti si gaafachuu barbaade maal inni egaa odeeffannoo tokko tokko uummata biraa qabuunis namoota tokko biraa dhaga'e maal inni mana hidhaa keessattis egaa Jawaar Mohaammed fa'aatu na ergama isaaniiti jedhiiti dubbadhu bilisaan si baasnaa PP gara PP kanas kootu nu deeggarii waan jedhus egaa gaafii akkasiillee si dhiyeessanii akka turanis dhaga'ee ture deebiin ati isaaniif kennite maal fakkaata ture jirraa odeessuume. Jenneerra reefillee aan eenyuyyuu nan ergu
eenyuufis hin ergamu yoo ofii kiyyaa ittiin amanin yoo waan uummata Oromootiif bu'aa qabuun ta'e. Jawaar Baqqalaa warroota biraallee maqaa kaasanii isaanirraa maallaqa nyaattee maal taatee isaantu si ergan battaluma sagantaa sanarratti ta'een boodarraayyuu wanta akkasii ture. Garuu waan isaan nan erginiif waan ofii kiyyaa amanee godheef wanti na gaabbisuusu tokkollee hin turre ebaluun na erge wanti jedhullee hin turre. Bar waan wahii qabu waan soorsii qabu iddoo isaatti deebista. Gaafa kana Muhammad akka Oromootti yaaduu hin danda'u jechuudha kan namni biraa yaadee godhii jedhu. Isaan gaafa ebaluutu akkana jedhisiin jedhe naan jedhan sana anaaf turan osoo hin taane anaan rabsaaran garuu humna hin qabu maal godhu. Gaafiin gama mootummaatiin si dhiyaate hin jiru bilisa si baasna yoo akkana goote wanti jedhu hin jiru amma doorsisni akkasii mana hidhaa keessatti hin jira waan ta'eef gama keetiin yoo akkana jettee dubbattee yoo akkana nama kanarratti ifa baattee dubbattee bilisaan nagaan gasi dhiisnaa wanti jedhu sin jira mana hidhaa keessatti egaa odeeffannoo qabnu waan ta'eef si biroonti akkasiin qaqqabne jechuu barbaadeeti. Jira sirriitti jira. Maaltu maal ta'e? Egaa amanii akka loojistikii taate. Loojistikii maal jechuu isaaniiti? Anoon beeku. Loojistikii maalii akka ta'e illee beeku. Loojistikii kan jedhu garuu guyyaarraa guyyaatti deddeebi'ee natti waamama. Inni biraa immoo maallaqa hanga fudhattee nutti himi waan jedhullee ture. Isaan kana hundaa'uu amma si baasnaa amma akkasii goonaa ati gaafii mirgaa gaafattee inni kun asumatti kun sireebaa kun immoo si sossobaa. Waan garagaraatu ture. Kanaafuu ana miti ana Muhammadinii miti namuma kararraa qabanillee akkana jedhii amanii akkana sii goona waan jedhamutu ture waan ta'eef Muhammadiin immoo hagam jechuu akka danda'amu atumti tilmaame dhiisi. Egaa atiin qeerroodha dargaggeessaa biyyatti dabalatee hawaasni bal'aan waan hedduudha kan sirraa eegu asiin duras sirna asiin dura ture keessatti kan akka gammadaa kaasuu hin dandeenyaa gaafa irreechaa fuulduratti bahaniitiin egaa mormii sirni gaafas ture sun waan inni uummata Oromoo irratti taasisaa jirus egaa fuulduratti bahanii waa hedduu dabarsaniiti jiran qeerroo hedduun akkanatti uummata biratti rakkoo hawaasni keessa jiru gama ibsutuun namoonni hojiiwwan garaagaraa hojjechaa turan hedduu isaanii maqaa isaanii kaasuu hin dandeenye yeroo ammaa kana immoo qeerroo sadarkaa maalirra jira jettee yaaddameti? Egaa akka qeerrootti yoo dubbannu qeerroon maali waan jedhurraa eegalla. Qeerroo jechuun mi'a qaalii uummata keenyaa yookaan immoo gaachana uummata keenyaa ati beekna. Qeerroo fi uummata adda baasuun hin danda'amu. Qeerroo mataa isaatti uummata. Uummanni maalirra jira odoo naan jetteellee gaariidha ture. Qeerroon egaa maqaa dhiyeenya kana nuti arganneedha. Anis amma qeerroodha waan ta'eef akka qeerrootti qeerroon iddoodhuma isaa jira. Irratti hojjetamee sagalee isaa bittinneessuudhaaf yaalamus namoota hedduu hidhanis namoota hedduu ajjeesanis kaayyoon qeerroo isa ganamaa ammas iddoodhuma jira.